Chiikinkee nama ulfaatina kaasuun jaalladhe yeroo isheen jettu waaqa koo kanumaan duute jettee korbeessa keef birmadhu ka. Kumsaa koo otoo waliin fuudhiin dura warqeen siif bita jetteen turre? Buchee koo kun duula na filadhaa filannoo duraati bara. Durba haadha ishee waliin deemtu yeroo ati ilaaltu akkaataa haati isheettis ilaaltu. Wallaggatti Gojjaamee qabdee sirba Afaan Oromoo sirbi gaafattiin jettu. Irra jeddu majaggoodi abbaan biyyaa Oromoodha. Olmaa qeerroo guyyaa guutuu halkan innaa poostii Dooktar Naaf yaad dubbisan. Caatii kana bittee osoo galtuu yeroo haati keessee argitu maaldha kun siin jettu iyyuu ishee daree jechuu deemaa jirra. Eda luka lukku tokko haatee nyaadhee amma kun adurreetu nyaate jedhanii reebaa jiru. Erga rifeensi haabtaamuu akkanatti biqile lukkuunis ni fincoofti gaangeenis ni dhalti. Yuunivarsiitii Gondar galtee halkan waayoo kosh godhatu Na nyaattee gadheen. haala ijoolleen dhiiraa kaampaas jiran shamarran fireeshitti eegaa jiran. Barattoonni GC Yuunivarsiitii gaafa chiikii fireesh bareedduu argan. Akkuma Gondar Yuunivarsiitii deemtee mucaan biyya keetii sun Caalaa jedhee yeroo si'aamu Maannoo Caala bal'atanii. Yuunivarsiitii Gondar gaafa si ga'u maqaan kee Caalaa ta'uu hin yaadattu.